Nageenya irraa waaqayyoo isiniif haa wayitu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftootaa Yoordii chaanalii kan taatan akkam jirtu akkam turtanii akkamii yeroo kanaaf saaqnee eegdan jecha ashamaa harka fuunii jirra jirtu hordoftoonni amantaa biraalleen baga nagaa taatanii baga jiraattanii baga eegamtanii yeroo kana geessan isinii jechuun jaaladha. Obboleeta koo akkasuma yerroonni viidiyoo ka'u like share naaf gootan immoo galatooma ulfaadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo har'a akkuma argartan kana viidiyoon koo kun sagalee nadhee sababni sagalee dhibe immoo biraayitii qabaachuu danda'a waan hin jedhuufin sagalicha hidhe waan ta'eef dhugaa dubbachuuf jennaan kan argaa jirru kun kan biyya keenya irratti ta'aa jiru kun kan baay'ee nama dhukkubsaa jirudha. Biyyi keenya garamitti akka deemaa jirtu kun hin ulfaataa jira. Barri kun akkuma jedhame san bara dhumaati. Barumti kun immoo bara dhumaa ta'eetu jechuudha. Waaqayyoon biyya keenyatti nagaaf tokkummaa jaalala nuuf yaa buusu jechuun barbaadaani akka yaada kiyyaatti. Egaa akka argaa jirtan kanatti jechuudha warroonni argitanis warroonni hin argine guyyaa kaleessaa malee guyyaa dheengaddaa jechuudha. Mana amantaa deemanii akkasiin kinoo abbootii uumaan beekne abbootii addunyaarraa fagaatanii gadaamii keessa jiraachaa jiranii haala kanaan haala sukkaneessaa ta'een haala nama dhukkubsu kanaanii haala baay'ee nama madeessuu kanaan jechuudha. Abbootii afran lubbuu isaanii dabarsanii jiru. Dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee ulfaataa jira garri biyya keenya kana yoo ilaallu jechuudha. Namni waan gaarii hojjechaa hin jiru. Jireenya biyyaaf laachaa hin jiru. Garuu yeroo tokko tokko jechuudha baraa jenna malee barri waan nu godhe tokko hin qabu. Ani akka yaada kiyyaatti hammeenyi baay'achaa jira. Namni bineensa caalaa garaa walitti jabaachaa jira jechuudha. Kan arginus kan nagaa jirrus kan ijaan argaa jirrus jechuudha yoo ilaalle. Amma ilaa isaan kana yoo fudhanne isaan kun maal isaan godhan dhugaa rabbii. Ofuma isaaniitu iyyuu abbootiin kun jechuudha jireenya addunyaa dhiisanii biyya keenyaaf kadhachaa jiran waan ta'eef maal isaan godhanii isaan akkatti ajjeesanii mana amantaa guban. Ani kan gaafii natti ta'e kanaadha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Silas maal jenna warroota du'an waaqayyoon lubbuu isaanii mirga Abrahaam mirga Isaaq isaan haa taasisu lubbuu isaanii yaa boqachiisu jechuudhaan irratti malee baay'eetu ulfaataa baay'eetti nama jibbisiisaa jira. Haalli biyya keenya garamitti akka deemaa jirru ani dhugaa nan dubbadha yoo jedhe gaaf tokko jiraachuumtu yoo na jibbisiisaa jira akka ofii kiyya ilaalutti. Dhugaa rabbii gaafa biyya kee nageenya hin qabaanne gaafa biyya kee jaalala hin qabaanne ati jiraachuun kee maalidha faayidaan? Keessattuu nuti jechuudha ijoolleen biyya ormaa keessa jiraannu kun ijoolleen biyya ormaa keessatti dhiiga keenya dhangalaasaa jirru kun erga biyya keenya nageenya hin qabaanne erga maatiin keenya ba'anii erga manni amantii keenya nagaa hin qabaanne mee maalidha bu'aan hojjechuu keenya? Hojjennee eessa deemuudhaaf mee? Anna garra magama kootiin dhugaa yoo nan dubbadha jedhe jechuudha. Gaafa nagaadhaan baatee nagaadhaan manatti hin galle gaafa keessi namaa hammeenyaan baay'atee bineensa caalaa wal jibbe dhalli namaa gaafa lubbuu waaqayyoon uumee harka namaatiin ajjeefamu gaafa namni akka bifa horiitti qalamu gaafa namni akka horiitti dhiigni isaa lola'u kun maal dharee dhugaa rabbii maaltu nama gammachiisa? Ani waaqa na gammachiisan jiru waan hundumti tokkoyyuu garuu waaqayyotu na jiraachisaa jira malee waaqa
baay'inatti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf jenna. Waaqayyoon bichaan araara isaan ija dhiifama isaatiin nu haa yaadatu. Baay'eetti ulfaataadha dhugaa Waaqa jiraata. Garuu gaaf tokko Waaqayyoon biyya keenya si yaadatee nageenya biyyaa hin kenna. Nutis immoo laphee keenya gaabbiidhaaf dhiifamaan gara isaatti akka deebinu nu haa taasisu malee ulfaataadha dhugaa. Ana baay'inatti dhaga'ame Waaqa. Wayyoo abboota keenya. Jireenyaan addunyaa tun baay'ee namatti ulfaatti dhugaa Rabbii. Gaaf jette kaan hin jiraachiste. Gaaf jette kaan immoo otuma hojjetuuf hin dabartuufi. Gaaf jette kun immoo akka barbaadetti fedha isaa guuttatee jiraata. Kaan immoo waan nyaatu waan dhugu dhaba. Kaan immoo dhukkubsatee mana yaalaa ciisee yaa Rabbi na fayyisi jedhee kadhata. Kaan immoo maaliif hojjetate jedhee maaliif bareedee nu caaleen jedhee lubbuun nama sanii baasa. Ulfaataadha dhugaan dubbanna yoo ta'e. Egaa dhugaa yoo Waaqayyoon imimmaan dhiiga abboota kanaa lafa hin buusin dhugaa isaanii haa baasuuf. Isaan waa tokko kan hin qabaanne, isaan kan balleessa tokko hin qabaanne mana amantaa keessa kan jiraatan, isaan kan gadaamii keessa jiraatan haala kanaan dhiiga isaanii dhangalaasan. Dhugaa Waaqa dhiigni isaanii itti haa faradu warroota akkana hojjete kan. Maal isaan godhan abbootii? Isaanuu jireenya addunyaa dhiisanii jiran. Isaanuu dhimma addunyaa keessa hin jiran. Isaan kan jiraatan gadaamii keessa, waashaa keessa jiraatan isaan akka keenyaatti jechuudha yookiin akka isaaniitti waan barbaadan nyaataniiti miti kan jiraatan isaan. Isaan kun garuu waan barbaadan nyaatanii, waan barbaadan dhuganii akka barbaadanitti jiraatan. Abbootiin garuu biyya keenyaaf Waaqayyoo nagaa kadhatanii ganamas galgalas nyaatan ala kadhannaadhaan kan jiraatan. Garuu arginu haala kanaan dhiiga isaanii dhangalaasan. Osoon isaan hin beekin karaatti hambisan. Osoon isaan hin beekin dhiiga isaanii dhangalaasan. Yaa Waaqayyoo ko baruma nagaa nuu fidi dhugaa. Baay'ee nama dhukkuba, baay'ee namatti dhaga'amu dhugaa. Rabbiin gama kiyyamu baay'ee tokko natti dhaga'amu, baay'ee tokkoon bu'ee Waaqa. Maaliif jennaan bakka garuma hundaan gaafa dhageessu waan gaariin hin jiru. Gaafa argitu waan gaarii hin argitu. Kanaafuu jiraachuun humtuu nama surura. Ilaa argitanii kinoo obboleessa keenya kanas jechuudha. Gaafa hojjetatee maaliif nu caalaa jedhanii akkasitti fuula bareeda kana haala kanaan asidiitti naqanii fuula isaa balleessan. Hammeenyi nama keenya garuu dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee ulfaata bara. Gaafa nama biratti hojjetatte jiraachuunis rakkisaadha. Gaafa namaa gadis taate rakkisaadha jiraachuun. Kamiin filanname? Gaafa akka namaattis nagaa qabaattee hojjette namni keenya hojjechuu san hin jaalatan. Gaafa hiyyoomtee rakkattee inni akkasii, inni rakkina akkasiiti, inni hiyyummaa qaba, inni homaan qaba, inni dahaadha jedhamtee uffatta. Gaafa immoo ofuma keetii cimaa taatee hojjetatte namni keenya haga lubbuu si baasutti deema. Ayyaa Rabbi ko baruma kana ulfaata kana bichaa inni nurra dabarse garaa keenya dhakaarra walitti jabaate kanas nuu laaffise jaalalaaf tokkummaadhaan ija dhiifamaatiin biyya keenya yaadatuun jedha malee ani gama kiyyaa waan hin jedhu tokko iyyuu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf jennaan mucaan kun baay'ee tokko nama raree Waaqa ganaa daa'ima ol adeemaadha. Ganaa kan homaan agarree
ganaa wanta baay'eetu isa eeggata. Ganaa kechuutti garuu gaafa inni hojjetatu, gaafa inni hiriyoota isaa wajjin koflee taphatu, gaafa yoo namaanis jaalatamti rakkoodha nama keenya biratti jechuudha. Baay'eetti kabbaadidha dhugaa hin dubbanne yoo ta'e. Ulfaataadha dhugaa jireenya addunyaa tanaa haala kanaan nama jiraachiste. Mee amma wantumti itti naafanii too haala kanaan asiidii haga kanaa fuula isaa irratti dhangalaasanii fuula isaa balleechan. Dhugaa rabbii mee maal annagaarrama dhugaa waaqa jiraata ani gama kiyya annagaarrama. An fakkeenyaaf gaafa namni tokko hojjetatee nama sanii ol ta'e namichi kun haala kamiin hojjetate yoo jedhaniin namni inaafa malee anis haala saniin hojjedhee tanan galmagaa jedha malee namni jechuudha dhugaa hin dubbanne yoo ta'e akka namicha saniittan hojjedhee milkaadhee tan inni affadaan qabama malee ani dhugaa akka yaada kiyyaatti kun fudhatamaa hin ta'u hin jedhu. Waan hundaaf waaqayyoon libboonaa isaanii haa kennu mucaas nuuf haa baay'isuu jedhu biloota koo viidiyoon koo irra kana fakkaata galatooma.